Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen amantaa Islaamaa, warreen amantaa biraallee, warreen na hordoftan akkuma kana nageenya keessan bakkuma isin jirtanitti isin waliin haa baay'atu isiniin jedha. Har'a aappii kana barsiifamee ture, ijoollee hedduutu barsiifte. Aappii hedduudha wanni keessaa maallaqa argatan hedduudha. Keessaa immoo qabatamaadhaan irra guddaa ittiin fayyadamee anisillee argee soba moo dhugaadha jedhee adda baafadhe tokko hiriyoota kootii fi lammiiwwan koo afaan koo kana beeku hundaa fi akka qaqqabu barbaada. Achumaaniyyuu immoo warreen gara tiktoka kootii kana wayin yuutuuba kootii dhuftan hundi keessanuu akkasiin ilaaltanii bira hin dabarfatinaan isiniin jedha. Laayikii gochuudhaaf sabskiraabii gochuudhaanu nun dagatinaa isiniin jedha. Irra har'a xiqqoo tokko isinitti agarsiiseetiniyyuu kan lamaffataa ammas isinii qabadhee dhufayaa isiniin jedha. Akkasuma mee gara aappichaattan isin geessa. Aappichi kunooti. Akkuma argaa jirtanu kana kunooti. Buufadhaati dura buufannaa buufattanii kaataniyyuu walumaanuu keessa seenna. Aappichi maal jettanii barreessitanii achumarrallee jira. Kunooti aappichi asumarraallee anisillee hinuman qaba. Kunooti maqaan isaa kanumarraayyuu amma fakkeenya okeetti isinii jedha. Kunooti aappichi kunooti. Amma anaan open jedhaa jira. Banadhuu naan jedhaa jira. Waan an gadi buufadhee jiruufi jechuudha. Isiniin immoo openiin jedhu irratti hidhattanii kaatanii iimeela isin gaafata. Iimeela keessan itti galfattu wayin immoo googiliidhaan wal qabsiiftu. Yeroo wal qabsiiftanii jettan isinii banaa. Isinii banaa. Dhiifaman isiniin jedha. Maal ta'e? Okay. Mee dubbata deebi'u. Naa gadhiisuu didee. Mee asiin seenu. Akkasumatti amma banee jira. Amma an waan an banadhee jiruufiyyuu akkasitti naa fidee jechuudha. Amma akkuma agartan aappiin kun kunooti. Anamma viidiyoo footoo kootis kan biraatis kanuma fedhee'u irratti gadhiisaa waanan jiruuf amma kana akkasumaanii kan footoo irratti gadhiiseef namni laayikii naa godhuu irratti kana naa assabaa jira jechuudha. Homaa wanti tokkoon isinitti taabdanu hin jiru. Footoo keessanis haa ta'uu abaaboo akkuma kan asirratti argitan kanallee haa ta'uu waan feetan haa ta'uyyuu irratti gadhiiftan. Amma guyyaa keessatti ala lama yeroo isin isii kana 16 jedha asirratti 40 jedha hanga 40 kana tola isinii kenna. Akkasumaan isinii kennaa jechuudha. Dhuftaniituyyuu maal gootanii isii kana kuno bakka kokkobii kanan agartanii laayikiidha. Amma abaaboo kana gadhiisee namichi abbaan kuni laayikii 454 argatee jira jechuudha. Isaafis faayidaadha. Abbaa irratti okee jedhuufis faayidaadha. Anaafis amma kun akkuma kana naa kennee jira jechuudha. Ol dabarfattu. Ol dabarfattanii akkuma kana kanas illee asirratti gootanii laayikii gootanii isiniifis illee faayidaadha. Abbicha sanaafis faayidaadha jechuudha. Ittiin aansuudhaasinis amma nama tokko wal beeytanii nama lammii keessanii irratti argitanii irratti koomentii walii keessanii walii barreessitanii sanduuqa qaba. Sanduuqa walii ergan qaba. Amma isii kana forfaayilii keessan as jalaa dhuftanii argattu. As jalaa dhuftanii argattu. Isinii bana amma kunoo an waa hedduu waan irratti gadhiisee jiruuf suuraa kootis waan fedhe waan adda addaa waa'ee amantaa keessaniinis waan feetan
irratti gadhiiftan kunoo asirra eeksitii kana rukuttaniitiyyuu yeroo jettan galarii isinii fida. Galar kameeraa isinii fida. Yoo galarii rukuttan waan irraa qabdan footoo keessan irraa qabdan isinii fida. Akkasuma yoo immoo kameeraadhaan of kaasuu barbaadanis isinii fida. Kanaafuu waan rakkisa tokkollee hin qabu. Amma irra guddaa aappii kana keessatti ammalaa ankunoo kana gadhiisee jechuudha. Meeqan argadde? Laayikii 52 argadde jechuudha. Koomentii meeqan qaba? Koomentii nam tokko naa barreesse kan biraallee hin jiru. Amma irra guddaa maali? Ammoo followersii kan keessan amma faranjoonni tokko isi nama gaafatu fooloo naa godhii sanduuqa naa ergii jedhanii nama gaafatu. Anamma kunoo nama 93 godhee anaallee nama 510tu followersii naa godhee jira jechuudha. Innis illee gara fuulduraatiif faayidaa qaba. Wanni kun faayidaa qaba. Akkasuma koomentii nama barreessitan amma fakkeenyaa fi ammoo bakka tokko seenee isin agarsiisu bakki koomentii kunooti. Koomentii kana jala yoo seentan amma kunoo namni tokko har'a haayinaan jettee turte kun haayinaan jechuu sanaafis isinis kuweenii argatti. Anis illee yoon kana bane kuweeniin argadha. Hadhaa habashaan keenya tokko argee ittiin haasa'ee ture. Maal jedheen haasa'e kunooti. Shamee jedha maqaan isaallee kuma kana yoo argitan ittiin haasa'een ture. Ilaa amma kuweenii 10 kennee jira jechuudha. Sababiidhuma an seene qofaaf. Akkasitti walii barreessaa turre. Sanduuqallee ergeefiin ture kunoo sanduuqa kana ergeefiin ture. Innis illee banee ittiin fayyadama. Anis irraa kuweenii 50 argadhee jechuudha. Kanaafuu aappii kana wanti na dirqisiisee nama raree akkaan gara keessanitti na fichisiise maali hojjettanii cinqiin qabu, tahabiin qabu. Irratti yoo feetanis geemii jarri isinii ergu kana buufatanii yoo taphattanis isinii fassaba. Ammoo viidiyoon asirratti isinii dhufa. Viidiyoon asirratti isiniif dhufa hin gadhiifama. Yeroo viidiyoo sana seentanii ilaaltan sekoondii 30 fi asirratti isinii kaa'aa deemaa jechuudha. Sekoondii 30 wayin 20 wayin 15 hanguma ta'e yeroo ilaaltanii asirratti isinii dabalaa deema jechuudha wanti kana. Isinii mo'achii kana isii kana yeroo isinii baay'atte ittiin iyyuu laayikii namaa gootanii ittiin kuweenii keessan sassaabbattu jechuudha. Tola yoo ittiin fayyadamuu barbaadan immoo guyyaa guyyaatti akkuma taphaa yeroodhuma irraa boqonnaa fudhattan yoo seentanii isii kana laayikiitti godhaatuma deemtan wanni tokko wanti isin cinquu wanti isin rakkisu takkallee hin jiru. Ammas waan immoo nama sobsiisuu tokkollee hin jiru kana keessaa. Baafannaan isaa Wizdaroo jedha. As seentaniitiyyuu peepaaliidhaan baafattu. Peepaaliidhaan isinii ba'a. Qarshii baay'ee miti yoo isin doolaara tokkoof saantima 20 wayii geessan baafachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf wadha asumarratti hadhaabu ala lamaffataa akkaataa isaa keessaa baafatanuu fi akkaataa bal'ina isaa waliin kan ilaallu ta'a. Ammaaf asumarratti xumuraa jechuu kooti. Naaf jiraadha.